gabbaru Allah Allah khaliq martu gabbaru ya gajelama gajelu maglu ini maru ya gajelama gajelu maglu ini maru wabillahi taufiq. ما شاء الله. ريفو يرو واجتني أستاذ عبد السلام فاتلي أنا رتك أراني أنا تقرأ ساتوري وانجر كاستني مي إسانين اللي والكباتي حالة قرأوا في قراسيسو كيستي توري يرو إسن قرأتا سان كيستي سرنوني دربان تري يرو مسجد إجارونو هندن دامني كيستي يرو مؤذني مسجد كيستي أذانو هندن دامني كيستي حتى زبنا ديو كان هاga bara dargi keessayyuu masgiida faanamni yoo ijaare itti yaa'anii hidhaa turanii reebaa turanii waa hedduutu darbe barnoota diin keessatti mee qormaata akkamii keessa dabartanii mudannoon isin qabdanii fi maal nu yaadachiistan? Egaa baga nagaa fattanii qormaanni ummanni hayyoonni kaleetii fi ulamaa'ni kalee keessa tare dheeraa baay'ee ulfaata baay'ee jajjaba ture. Naannoo keenyatti dhaaduu wahiitu jira ta yeroo sammaqaa dhawan raas quraa'uun iyyaayee bala'u jedhan. Jechi koofiyaa adii yoo garte rasaasaan darbadhu jechuudha. Raas quraa'uun iyyaayee bala'u. Maalii fi gatiin qabu du'ullee homaayyuu miti darbachuu ni dandeetta jechuudha. Ulamaa'ii yeroo san keessatti Sheekh Muhammad Al-Khaxiibii jedhanii akka ganda keenyaatti namni caalimni ma'ruuf beekamaan waa'ee tawhiidaa kanarratti gad dhaabbata namaati jiranii. Waa'ee Oromummaa kana beekuu kiyyaan duratti abboonni keenya waytanutti himan ummata kulubaa waysan jedhaniini ummanni kulubaa sun qabsoo Oromoo tana diinis qaraasisanii da'waas godhanii kanaan wajjin ammoo asirratti hidhatan lafee tanarratti mallattoo wayii qaban. As keessatti lafee wayii hidhatan garuu an isaan hin dhaqqabne seenaa abboonni keenya waytanutti haasawan qabsoo yeroo sanirra. Ummanni wanni isaan beekuun da'waadha bakka carraa argatanitti ammoo waa'ee Oromummaa kanallee babal'isaa deemanii lafee asitti hidhatan. Asirraa lafee qabanii kuluba jedhanii beekamanii yeroo san keessatti namni isaan gargaaru waajjira keessatti kabbadaa radee jedhanii baalee naannoo baalee keenya kana bulchaa keessoo isaanii garuu inni quba qabaa inni maal akka Oromoo ta'ee fi akkuma gartanii ambabilaa ta'eetu isaan gargaara hin beekne waan san addaan hin baafanne isaan gargaaraa ture akka miidhaan isaanirra hin geenye. Osoo akkanatti beekan qawwee mawzeerii bitatanii laga dhaaree jedhanii laga kanatti caalimni kun goranii shankoora qotatte dhaabaa muuzii dhaabaa harka tokkoon darasaa wayitesiin dhufte hagana lafaa naa qotta na gargaarta waan si qaraasisuuf dirqama si qaraasisu hagana si qaraasisa ammoo opportaayimii eegas irratti dalagattu hagana ilmi dabaladha yoo jette boolla takkallee taatu boolla shankoora naa qottee sii dabala ofiifis ammoo shankoora hagana dhaabbatta jedhanii lafa kennaniif darasaan akkanaan hin teettu. Osoo akkasitti ta'an isaan illee duroomanii darasaan isaan biraalleen muuzii fi shankooraan duroomanii seenaan isaanii agarraattu shankooraa fi wanni adda addaa naannoo sanirra jira jechuudha. Achirraa deemuudhaan qaraasisuun baay'ee darasaan miidhamaa turanii qaraasisuun baay'ee dhiibbaa guddaarra ture. Mana barumsaa baradhaa barumsa seenee barumsa baradhaa mana sadarkaa tokkoffaa magaalaa jaarraatti baradhaa. Afaan Amaaraan beeku firii lama sadii beeka yeroo san keessatti akka qabsoon jajjabni namni dammaqee ofirraa waa eegu. Afaan Amaaraa firii lama sadii beeka firii lama sadii tanatti walaloo wahii jammaree beeytanii. Walaloo wahii barreesse ijoollee bira taa'e. Minim gizeewu birazim wushat bittaay goltoo ewnat inqilfinaat injii almoota chimkattoo jedhee barreesse saleedarratti. Jechuun aga fedhee yeroon dheeratee dharti gaara taateellee mul'attu dhugaan hin rafte malee duutee achiin iftattu guyyaa tokko kaatii kan jedhu. Ahaa yoona poolistii keenyaa sa'u baasita jarbaa waallee jedhanii isa duuba waatu jira jedhanii na hordofuu jammaranii haga lubbuutti haga gandi keenya marti naanneeffamutti mana barumsaa keessaa bahee deeme jechuudha. Yeroo san keessatti idaan keenya afaan Oromoo dubbachuu yeroo tokko achuma keessatti osoo jiru ijoolleen namni wahii Wallaggaa kanarraa dhufe Oromoodha inni Oromoo kiristaanaati ati bar Oromoodhaa naan jedhe akkam ati Oromoodha saba Oromooti ati. Maalaan Islaamaa miti akkamitti Oromoota? Islaamummaan amantiidha. Ati sabatti Oromoodhaan ahaa na ajjeesisiisee min jennaan booyee gale hagas takka yeroo dhiibbaan jiru keessa turre jechuudha san keessa gabaabinumatti diinii duniyaallee walumaan lachuu walumaan dhiibbamaa ture. Waan kanarraa yoo haasa'e baay'ee seenaan nama fageessa baay'ee dheeraa jechuu barbaadeeti baay'ee keessa fagoo. Wayita san keessatti gaa harka tokkoon
waa bobaarratti hidhannee deemne akira dadhabnaan warruma waa hidhatu hayyoonni gaa wayita nutti kennanii bobaa kanatti kitaaba qabannee bobaa kanatti waan biraatiin deemataa turre jechuudha. Akkas keessa ture. Garuu yeroo san garaagarummaa waan ammaatiin qaba. Namni walitti dhufee yoo du'ellee waan keessoo fi ka qabu kana diinatti himu. Yoo du'ellee ni mutu amalee. Bakka dhufetti manni mana keeti, obboleessi obbola keeti, wal ummatee, wal uffatee, walitti dhoyfatee, wal danda'ee akkasitti jiraata. Waan nama tokko bira kaadhe mistirii abbaan fedhe arguu hin danda'u jechuudha. Gaafa barbaade darasummaa deemaa, gaafa barbaade achumaa fudhadhee ulee tiyya gara lolaa kiyyaatiin qajeela. Akkana keessa ture. Wal obsuu fi wal danda'u irratti seenaan guddaa ture jechuu barbaadeeti. Maashaallah bareeda galatooma ulfaadha. Gama nashiidaatii yoo dhufnu jalqaba irratti barakame barri isin nashiidaa dalagdanii qindeessitanii kaasettiin keessan jalqabaa barakam bahe. Bara 1987 kaasettii kan ol baasee achi dura biyyuma irratti jedha adeema. Barri an ol baasee kaasettiidhaan waraabee teephiin mul'atu jammare bara 1987. Bara 1987. Waggaa 30 meeqa jechuudha? Waggaa 13, 18, waggaa gara 31 jechaadha. Akkana. Umriin kiyyaa waggaa 30. Hayyee. Dhalatuudhaaf waggaa tokko dura kaasettii baastan jecha. Akka hin ta'a. Naam. La hawla wala quwwata illa billah. Mee kaasettiilee keessan isa jalqabaa san eessa yeroo san akkamitti kaasettii dalaganii eessatti dalaganii haalli kafaltii isaa hoomee akkam ture mee waan sanirraa nuu hima. Kaasettii dalagu piroosesii fi adeemsa isaa akka barbaachisu. Yeroo san keessatti kaasettii dalaguudhaaf kaasettii sirbaa yoon ta'in muuziqaa adda addaa yoon ta'in kaasettii toohidaa dalaguun baay'ee ulfaataa ture. Ani Muhammad Amin jedhanii namni wahii baalee roobee jirani. Isaan kanatu na waamee mana na fidee akkanatti waraabdee kaasettii tana sagaleedhaan gadhiifne jedhanii suuraa bilaakima gurraacha kana wanna goone waraabbiif wayita jennu isaanillee baay'ee naannessanii nu biraa hidhanii isaan ammoo jalaa gannu deebisanii akkasitti nu biratti gartanii nu kennuu didanii deebinee yeroo lamaa sadi deebinee afuraffaa irratti waraabee kaasettii akkasitti gadhiise. Yeroo Warra mana itti jiruutu isin waraabuu didanii? Eegaa namni biraa akka waraabu hin jiru gaa nama tokko nama kiristaanaa wayiitu waraabaa. Ani isa biraan dha'inee Muhammad Amin kana biratti teephima aadii akkanumaan teephima argine waraabneetuma eegasii sagalee tottolcheetuma Muhammad Amin kun gadhiise akkuma naannootti. Malee eegasii waggaa hedduun booda waggaa gara jahan booda Addis Ababaa dhaqee birraa mana muuziqaa atti eegasii Kadiir Martuufaallee yeroo san Finfinnee jira. Isallee haala adda addaatiin walitti moo'itaa qabna. Mana isaa ture achitti kaasettii lamaa sadi waraabee eegasii. Akkasitti. Kaasettiileen sunniin ka maal jedhan fa'aa turammee irraa? Kaasettiileen keessan jalqaba daddalagdan sunniin ka... Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee. Allahu Allah asmaa keetiin si qabee. Nagaa jalchimee garaa gaarraa dabee. Naa taasisime waan an taasisuu dadhabee. Naa taasisime waan an taasisuu dadhabee. Bismillah jedhee maqaa rabbiitiin jammara. Kaaliqa uume horate makluuqa mara. Alhamdulillah maqaa rabbiitiin jalqabe. Naa taasisime waan an taasisuu dadhabee. Rabbii sanitti uf dura gaawwan uf duraati. Ayyaanni kiyya walii galatti halkanii guyyaa homa barreessaa. Waan barreessee carraa argadhee dubbisu. Ahlan usaalan. Carraallee dhabu yaanni kiyya garaatti naafini garaarraa harkatti na dhufee harkarraa qalamaan barreessee lafa kaayee biraa deema jechuu yaada qaba inshaallah. Carraa guddaa akkasii ittiin gargaaramuu fi waan adda addaa nashiidarra argadhee hin beeku. Kanaafuu nashiidarraa galiin isin argattan tokkollee hin jiru manni isaan bitattanillee konkolaataan isaan bitattanillee hin jiru. Inumaa wanti nurraa arganne reebichaa fi doorsisaa waan jedhu naa deebistanii. Anillee wallaaleetii miti kan isin gaafadhe garuu dubbiin abbamarraa bareeddi afaanuma abbaa irraa yoo baheedha fi mee isin ustaaz maatii meeqa qabdanii ijoollee meeqa qabdanii yeroo ammaa kana hoo haalli jireenyaa kun akkam?
Maatii warra lama qaba. Warra duraa ijoollee gara 14 qabanii gugurdattee jirti. Naannoo kanarraa amma ijoolleen sunniin jajjabaattee warra mootaa ofii danda'e dhiirti 10 dubri 3 akkana nama dubri 4 nama 14 hin qaba. Eegasii ammoo tureetu mallee warra lamuun fuudhe. Warra kanarraa amma ijoolleen 6 jira. Sun didiqqoodha. Haalli jireenya gaa alhamdulillahi da'waa deemaa ture, gammoojjii keessa deemaa ture, motoraan olii gad deemaa ture. Osoo motoraan deemu lafa dha'ee caphee tureen. Namni hedduun ni beeka. Caphee wayita ture eegasii hospitaala dhaqee sibiila miila keessa na jira. Osoo sibiila rabbiin kun ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun. Kanas beektanii cinqiif hin jenne wanni rabbi namaa qoode cinqii hin qabdu. Rabbi gabroota isaa hin fattana. Rakkinnalee jedheetti fudhadheetii miti. Alhamdulillah. Kanaafuu gaa arraba tokkicha gatii arrabaa osoo kan kafalla jenne taate herreeyni kanamaa taate fagoodha, hisaabni fagoo. Hafuura baafan. Kan gugubbataa baafne qulqulluu baafne. Kanatti akkasitti miizaanni wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha. Ni'ima rabbii daangaa ga'uu hin danda'anii anaa sibiila san of keessaa hin baasin haati warraa miilli miidhamee dhukkubee hospitaala finnee waliigalatti gara baatii 8 hospitaalaan deemaa ture. Hospitaala irratti miirri irraa yeroo 4 opereeshinii godhanii muraan akaraa amma jilbaa olitti ol deebite. Ammas amma anuma bira jirti amma waliin jirra. Hedduun namaa ni beeka wallahi ni kanarratti namni ulamaa allee martuu ni beeka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isiin kun amma hin jirti waliin jirra. Rabbi fayyisee miilli deebi'us baatu alhamdulillahi ruuhiin isii deebitee jirti. Akkana fakkaataa garuu alhamdulillahi. Jiruun bareeda addunyaa yoo man asala yoo man bas guyyaa tokko rakkoo guyyaa tokko gartanii qaranii guyyaa tokko dhaba guyyaa tokko qabeenya jireenyi duniyaa kun akkanumaan deema. Kana keessa jira. Magaalaan amma jiru warra saniin magaalaa Baalee Bahaa aanaa Gololchaa magaalaa Jaarraa naannoo Dirree Sheek Huseenitti kalooytu. Akkas achi jira. Maashaallah rabbiin umrii isin haa dheeressu. Waliigalatti amma ijoollee 20 qabdan jecha isin waan isin irraa argamu. Na'am dhugaadha. Ijoollee 20 qabaatu keessaniif maaltu isin dhagahama? Inni haftee natti dhagahama malee ta dhufteef waan natti hin dhagahama. Ta haftee badaa maanarraa haftee akkamitti dabaladha umrii illee as ga'ee akkamitti ta biraa dabaladha. Ilmi kun hundinuu yoo ilaale addaan gatii qaba, addaan fahmii qaba, waan qaba. Wayita ilma waan tokko saayinsii tokkotti qashonaan galiin isaniin walitti ilma namni duniyaa yoo firri ijoolleen baay'atti rakkatti ka jedhan hangara kiyyatti akka kiyyatti qabatamaa waan argerra hedduun rakkatu wanni sun baay'een walitti waliin hin deemu. Maaliif awwayita addatiyyaa rakkataa ture. In rakkadhee baay'ee na dhibde jiruuni kitaaba qixxaa guyyaa tokko nyaachuu dhabaa ture. Gaafa kaan akkasuma osoo jedhu abbaan kenna fuudhu malee jedhaniin fuudhe. Wayita fuudhe waan nyaannuun arganna. Wayita garii dhabaa wayita garii nagahumaan nyaannaa osoo jennu ilmi takka dhalattee alhamdulillah nyaata hin arganne uffata akka gaarii hin arganne firaasha bismillahi guyyaa san ka takka kaaraqoorrallee hin rafin firaasha ispoonjii irraa hin rafne ijoolleen hin baay'atte gaafa ijoolleen 5 haa godhe iyyuu hin taa'e. Kawa takka galiin takka guyyaa kana natti hin galle takkaan rakkan takkaan beeloyne takkaan dheebon anaafuu akkitti rabbi naa horatu naa ajab. Da'awama bobba'ee halkanii guyyaa da'awama deemaa ture. Gaafa ijoolleen 7-8 taatu hafuuraayyuu baafadhe. Kanaafuu ijoolleen dabalamuu waan haa dabale malee an karaa kiyyaan saayinsii akkasii alaaf nebbatin. Ijoolleen karaa kiyyaan hin dabalamte ammas wayita amma jirtu kana baay'ee natti tolti gara tokkoon kun ispoortii barata kun diin barata kun ta duniyaa barata warri keessaa gurguddate. Amma osoo jedhe ka qoodaa osoo ka diinii kana osoo dhabee hoo osoo ka ispoortii baratu kana dhabee hoo kana kaddamu kana jaalatu akkanatti nagadu kana osoo dhabee hoo hundinuu bu'aa qabdi. Kanaaf aliyadul waahid laa tusaffaq harki takka adda sagaleen qabdu waliin sagalee qabdi. Ijoollee jechuun qabeenya guddaa ni'maa asiitii miti. Maaliif namni kun paawarii qaba namni namaa fi maallaqaa fi waan biraa walitti qixxeessuun qabu namni gatii guddaa qabaachuun saffaa tokko keessa hantuunni osoo dhufe aga tokko addaan ari'aa beeytu. Garuu nama akkasii san qeerransi dheessa, leencin dheessa, gaala jala gaciisa, horiitu harka itti kenna. Ilmi namaa nama ta'uudhaan paawarii guddaa qaba jechuudha. Hireelleen isa waliin uumamti. Ammallee osoo jedhe silaagaa manguddummallee akkasitti hin qabu keessatti ijoollee wallee nama dhaga'ee beektanii fuulduratti waa jedha. Osoo taate osoo ijoollee 5-6 argadhe hammi hawwii hin qabu.
Dida matana rajecha. Eh, Rabbiin tama jirtu waliin umrii isin haa dheeressu umriin keessan amaanaa amma tama ilmaanii amin, guddistan amin. inshaallah. Asumaan kanumaa wal qabsiiseeti qabxii amma kaasne kan irratti dargaggeeyyiin hedduun kan dhiiraa maallaqa hin qabu duniyaa hin qabu mana ijaaree konkolaataa bitee fuudha osoo jedhu umriin irraa deema. Tan shamaraa akkasi dargaggeessaaf dargaggeettiin teenyatuun fuudharraa fagaatanii jiran haraamatti galanii jiran. Isin eegale namni osoo heerumallee dhiisee dhiira malee jiraate dhiirrillee osoo fuudhallee dhiisee dubartii malee jiraate illee waan tokko karaa halaalaatiin walumaan karaa haraamaatiin walumaan jiraata karaa halaalaatiif garuu baallama kennaa jiran. Isin ergaan keessan maali inni dhaloota ammaa kanaaf ergaa akkamii qabdan fuudhaaf heerumaan wal qabate. Kanarratti wanni ati jette kun hedduu jirti, hedduu dhageenyaa, hedduu nagarraa. Dura awwaluhuu namni tokko qodaa tokko bishaan itti naqachuudhaaf qodaan kun qaawa qabaachuu dhabuu qaba. Horii laga dhaqee yoo obaasu kataatu taate naanniga qabaachuu qaba. Naanniga jireenyaa jechuun bultii ijaaru akkatti ilmi namaa kun kata'e. Osoo kan adda durooma, adda mana ijaara, makiinaa bitee gaafas fuudha jedhu osoo inni deemu ka gaafa duraa shilingii hin qabne. Ka wayita inni fuudhu huccuu intalallee namni bitee isallaa huccuu namni bitee duroomee isa bira taraa gaafa inni miilaan deemu kunoo farda yaabbataa makiinaan deema sadarkaa gahi tokko lama dhagarra. Kanaafuu uumaarraa dabanii hin milkaa'aniin baay'ee kataasa. Hongoo isa dhumaati wallahi. Takka ammallee fuuti tun yeroo qaba, lazzaa qaba. Gaafa lazzaa fuudhaa fixate namni kun eegasii achiin booda jiruun baay'ee ittiin bareeddu. Nama tokkotu waan jedhe akka ijoollummaan fuudhuun faayidaa qabdu. Ijoollee fuudhuun akka faayidaa qabdu umriin isaa deemee gara waggaa 80tti intala mucayyoo diqqoo fuudhee gaafa kaan namni itti dhufe abboo akkam jirta akkamitti fuute jennaan abboo anaa asii laga bu'u ka'ee gaaraa gad deemu mucayyoo diqqoo jalanaa ol deemaa jirtu wal agarree walitti dhufnee wal fuunee walumaan ol dachaane jechuudha. Anillee dardaruume jechuudha. Nama jijjiiruu danda'a jechuudha. Namni ijoollummaa qabu waa jijjiiruu danda'a. Kun khataasa rabbiilleen duniyaa akkasitti barakachiisan jenne. Yoon fuudhiin duniyaalleen hin barakattu umriin namaallee rakkoo dhufa baay'ee bareedaa miti haraamatti bu'uutu dhufa. Namni haraamaan yoo deeme rizqii namaa keessaa barakaa fuudhama umrii namaa keessaa barakaa fuudhama. Kana wanni akkanaa kun qaxaasaa guddaa diin irrallee fagoo akka uumaa namaarrallee uumaa kalee hayyoonni keenya qabdurrallee fagoodha. Waan kanarratti hayyoonni kalee baay'ee haasawaa turte waa goddu dubbataa turte. Kanaaf wanni kun qaxaasaa guddaadha. Shari'aallee waliin waafaqu uumaallee waliin waafaqu dardarri akkasirraa ilmi akkasirraa deebi'ii fuudhi warra sibiraa galee fuudhe laale ka ilma qabu ka ati kophaa rakkattu ati kophaa durooma jettu inni ilma qananiisee ilma waliin taphata haadha manaa wajjin taphata hayni waliin taphatullee ammoo yeroo gaafa yeroo tanarra achi taparte taphnillee sitti hin bareedu jirullee sitti hin bareedu rasuulli rabbi maal jedhan ijoollee fuudha dubra ta isii tapsiiftee atillee taphachiiftee isiillee si tapsiiftu jedhan. Namni eega tapha bira taree bara eega gurguddate tapha dhiisa. Kama zanni badee waliin tatta'a namni eega umriin bira taree wal fuudhamu fuuluma guura halkanii guyyaa abuusan kam xariidha. Ijoollummaan fuudhii intalaa ijoollummaan heerumii rizqii sii miti rabbi harkaa qaba simbirreen laaltu. Ganama wayita barartu oorruu eenyutiif deemti eenyurraa fudhatti galgala bashannanaa koola ofii batbatu godhaa taphataa kolfaa cewu jechaa gala deemti. Rabbi simbirree gartanii hiire santu sii hidha. Akka ati gortu kanatti duniyaa walitti hin qabamtu. Gurba intala gara kaayoo uumaa deemi maraa madaalii laali warra ijoollummaan fuudhee fi kaan illee laali jechuu barbaadan. Kanarraa osoo deebi'anii gaarii. Ustaazii galatooma wallahi jazaakumullahu khayran abbaa keenya kabajamaa. Asirratti ammallee gaafime takka isin gaafadha. Irra hedduun nama kennaa du'a caalii hiyyummaa sodaata. Sila namni kun hiyyummaa kana maaf sodaata? Yoo waan nyaatu garatti ganyaatu yoo argate waan dhugu yoo argate siree takkitti irra bulu yoo argate haga qananii irratti dhakaa irratti guranii amma mana Itoophiyaa keessa ijaaranni beeytan viillaa ka jedhamu kana laal dheerinni isaa meetira 10 ol dheerata. Haqni atirra bultu ammoo haquma firaashii lafaa kana dhakama kana samaa ima ol dhaabuuf jedhee hayaata isaa akka silaa qananiin jiraatee darbuu qabu uf jalaa karrabee yeroo ofii ofirraa guba. Keessattuu namni keenya maaf hiyyummaa sodaata? Yoo hiyyoomatan maaltu namarraa badame? Fakkeenyaaf namni nyaatee dhugee yoo jiraate har'a hiyyoomatte jechuun boruun hiyyoomatte jechuudha miti. Hiyyummaa tana sodaa fuudha sodaata heeruma sodaata jiruu sodaata garuu hiyyummaan sun illee irraa naftu. Duniyaa tanallee
fuudha dhiisee amma namni waggaa 10 biyya Arabaa taa'ee dalagate gaafa kan mana inni adaama bitate mootummaan jalaa diiga'uu barbaade karaa tutti dhufe jedhanii fuudhee fuudhatti noolle ilmutti noolle manatti noolle horii sanitti noolle. Anaaf asirratti mee maal jettan isin akka namni keenya hiyyummaan sodaan akka ta'u kulaata qabaatu hardha'uu dhabe akka boru argatu ergaan keessan maal inni asirratti ustaazii? Kanarratti naazimni tokko walaloo wahii ka Arabaa qopheessee jira. لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل osoo obsine hireen ufiinu barbaaddi ture rabbinuun barbaada laakiin ilma namaatu jarjara irraa uumame aadamu osoo dhoqqeen qamashamuun geeni lafarra shunquqqatee jira kanaafuu gaa loo xirta beeyna samaa'i wal ardi mujtahida osoo dachii fi samii tana jidduu koola baaftee bararte bishaan takkitti una jette geerra rizqi lamta jidi waan rabbi sii katabe malee hin argattu waan rabbi sii katabe sii dhufa jechuudha. Kanaafuu namni kun gabrichi kanarratti waan rabbi isaa qoodetti yoo sabbare waan rabbi isaa godhe ni'maa qaamarratti alhawaasa alkamsa shanan qaama miraa ka ufiin beeku ka wahiin beeku kanarratti yoo sabbare ni'maan rabbi asiitii miti wan shakartum la'aziidannakum yoo kanarratti inni galatoonfate ufiinuu dhifti ni'maan yoo kanarraa inni galatoonfata dhabe hoo taa jirtullee keessaa barakaa ka'a. Lama namni kun haqa dalagu haqa namaarraa goru rabbi sodaachuu gartanii yoo inni inna allaha ma'a alladhiina taqaw walladhiina hum muhsinun nama toltuu dalagee rabbi sodaate rabbi isa waliin jira dhara dalaguun ammoo nama miiti jiruu namaa balleessiti umrii namaa balleessiti faqrii nama dhaalchifti achi bira waan taree baay'inaan namni wanni faqrii nama dhaalchisu haraama dalagu zinaa dalagu waan adda addaa nama roorrisu gartanii aadila ta'u aadila jechuun shari'aa islaamarratti nama dhugaa kan jedhamu nama akkam nama yoo haadhallee taate abbaa obboleessallee taate bakka ragaa seeraa yoo dhaqe dhugaa ragu jechuudha abbaa fedhees haa ta'u yookaan ammoo aadila hin jedhamu jechuudha. ولا تكتموا شهادة جل رب العالمين سببان فقرين هدونا متى رفتوب سببا كنني لكن فقرين قدان ربي جبو فقري إيمان ربو lubbuun namaa dhaabbata dhabu yoo gartanii lubbuun iimaana hin qabaatin bara durummaan duniyaa duriyaan jedhamtu nama osoo duniyaa tana walitti qabee duniyaa hedduu surree wayita shintibeetii beekan seenu eegee namni ittiin arge laa ghinaa jechuun ghina nafsi durummaa jechuun durummaa lubbuuti rabbi lubbuun haa duroomsu kanatti akkasitti namni waan rabbi harka jiru cinqamuu wayita si'uumu sanuu jetti manzuumaan tiyya takka ويتسم سنو مري وكيسن جرتو وما رزقتين أكاسمان أكرتو في كان أكا في قلي في كيفونين دكمني سوتا ديمان أبسلني والرب كودين دمني مينوم بربادي ري أبا بربادي ري أزوير أنت دبني واني ربي سي كتب بكا فيتي جرتو سران دبدو سيما دكبدي إيمانا أبتنا مجرجر سمالي فقري جتون فقري نفسيتي مالي فقرين دنيا حماتيم كم من فقير أغناه الله ميك ربين أبان وسو يادين درومي ميك دريسي وسو غرتني اتيادين دبي harka namaatti deeme kanaafuu wanne amma argamte amma dhabamtu ajabaa miti waan gartanii waan kanarraa rabbi galatoonfatee qalbiin namaa xuma'aniinaa godhachuutu gaarii namni rabbitti amane miizaanarran kaa'u jechuu kan hedduu agasmara sababaa imaana ir'iuti malee imaanumaan rabbiin nama guunnaan hedduu faqriin jedhamu jechuudha. Faqrii duniyaatii faqriin badaan faqrii imaanaati. Maasha Allah galatooma ulfaadha. Mee waa'ee haadhaaf abbaa irraa xiqqoo jennee nashiidaa keessan keessaa tokko qofii filattan affeertanii yoo nashiidaa waan kanarraa qopheessitan qabaattanillee yoo kaasetta durii keessallee jiraate waa'ee haadhaaf abbaa irraa mee waa'ee haqa haadhaaf abbaa irraa keessattuu haadhaaf abboonni keenya duraanii nama hundaa dadhabbii guddaa haati qoraan cabsaa dhoqqee haraa ilma dugdatti baataa guddistee abbaan qonna qotaa isin gala asiin midhaan haramaa loon tissaa ofii miila qullaa deemee ilmaan barsiifatee ijoollee jenereeshin ammaa kanaaf haqa haadhaaf abbaa irraa maal jettan meesin nashiidaan yoo qabaattan nu affeeruu dandeessan waa'ee haadhaaf abbaa. Haqa nashiidaan kanarratti baay'eedha amma miila kanatti gartanii qomatti illee natti baay'ee namicha tasbee wirdii godhee beektaa abbi. Tasbee wirdii godhee biyyi laa ilaaha illallah jetti anillee gaa rabbii kana zakkara jedhee tasbee bitatee tasbee tana wayita bitatee laa ilaaha illallah subhaanallah biti jettu tana wallaale. Taan fuudhantuun kunoo taan fuudhantuun kunoo taan tun taamaa wiyyattu akkanatti osoo jedhu wirdii ofii geesse kanaafuu waa'een haadha abbaa
ولا تقل لهما عف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما قبابين مت ربين جيتش هاگا سين جدين أكنا جي زمانة طوفانا دبرتي وهي نظم كاسيتي لفكاية جيرا زمانة طوفانا غافة بشان بيغر ركي دبرتي وهي دائمة توكوك أبدي ويتا بشان إسي غر ركي بشان كوكي جلا غاية مجا مطار رتك أبت جي ويتا بشان في كوكي غاية مطاك أبت وفي أولتك أبت جي haga ammatti lubbuun isii haga bishaan isii cinqu haga bishaan mucaa dhaqqabuu fi dhaqqabuu dhabuun daganne wayta bishaan mucaa san dhaqqabe miila jalatti gaddeeffatti je haga kana lubbuu ufiitii mi mucaan jarjarte osoo eega dallane rabbiin kanamaa rahmata godhu taate silaa dubartii sanii rahmata godhaa je waa'ee haadha abbaa kanarraa waan tokkotu jedha waa'ee haadha abbaa dubbadda gabaabse haga jaraasirraa waan rabbiin na ibse na eejanaa jedhe rabbiin gudhaan hambayaanse nama haadha abbaa tuffatee diqqeesse ilma jazaan dhiisu rabbiin ilmaan hin deebise mee seenaa siimaa gabaabinnumaani namni tokko fuudhee zamana duraani haatillee ni jirti dadhabdu haalaani intaltee gurbaan fuudhee galateeni haadha isaa balfatee jibbite haalaani haadha ta'e yoonarraa mana nan baasini anin deeman ta'u jetteen si wajjini jedheen dadhabduudha ati yettuni ana malee dhalee waan qabdu ilmaani anaatti geessuudhaaf hin dhume aanaani alatti hoogatees na bada maqaani malli kaluu jetteen ati jennaani dukkana halkanii gorra yaaduuni lafeellee caccabsee foonchiri gocheeni galgalatti guudii bayi dukkanaani kana godhuu baannaan hin teennu wajjini haadha rakkoo meeqa isa wajjin garte arra jazaan hafe kunuuni tintarte galgalatti guudee gatiin bahe baate yoo inni deemeni gandarraa fagaate shiftaan reemtee qabde muka itti yaatte waan ganzaba qabu waan ganzaba baate deemuu isa seete yoo jarri uleedhaan rukuttee jinqite foon galgala keessa lafatti urgufte foon kuni mataa'ee tokko hin hullate maal nama na jette wanni deemtu baatte manni deemtu baate foon kuni hoomaalii keessa hollate yaa jarana jedhena jaba jubbini haadha koo gurra'ee ciccire haaduni nitintiya waliin hin taa'u jennani kaani aayichoo gurra'ee harkaani isin rukutanii uleen namiinani hollate foon ayyoo keessa marrimani qalqalatti guuree kabaadhuu deemuni kanaafuu qissaan seenaan dheeraadha haadhaa fi ilmaa fi rahmanni haadhaatii fi rahmanni ilmaa walitti hin qaxxaa'u nama haadhaa abbaan offoluun hunda rabbinu haa taasisu akka kana jirti baay'ee rabbi seenaa baay'ee dubbata nashiidaan tun goolaba qabdii xiqqoo irraa nu oofaa qissaa kaname amma sila qissaan kun dheeraadha daftara harkaan qabne inshaallah osoo yeroo biraatti naa qabdanii gadaa tanaa xiqqoon lallaallee jechuu barbaadeetti qissi nazmii yeroo dheeraati baay'ee nama hin ulfaatti baay'ee kanaafuu haadha abbaa hayti haadha abbaa waan laafaa